Isa خالد استفهام بودي بدي إني مال جيني مال جوجرا وارد أدم بار نايب سلا دينارين دار كله كلها كل فبر أنا براكن سينجي أصو جارتيك أبو مالي في نتيجة أنا جزء أقوله هذا مناتي جا دبيت أنا رتي هذا خنين سينجي با لا هذا مناتي جرابر فهذا وانا في تفقا جال فريلامو بيه غلط كامل بيت كم بس في مين كنو ما ليش دبته بسين إني بسين دبته أنا دبته وأنا في كذا أبا وأنا ما أكاد ما تقول لك واي يبرت سيجارو جندا اتفاقات دفين amma na rage me fakkeenyaaf osule fakkeenyaaf suuraan akkanaa namni akkana taa'e baada wayaadhe amma suuraa tana nama biraatiin na kaasee na ergina tolteeyo ani namni suuraa na kaasu jiru kaniin ani achi ilaalu jiru sun eegale yes namni na ergina tole screenshotting godhadhee baada way namaatu screen saver irraa qaba screenshot godhadhee na ergan nama screen irra kaayate amma suuraa kana saahiba khiyya ammas nama gizeen sinju saahiba khiyya screen miti bar akkumaan sitti fakkaate san si galee ati waan raawwatu akkasii fakkaatanii atillee ammoo ani bar haasawa keetiin na fakkaata bar ati odoon taane akkaataa ati itti haasa'u jirtu si galee akkaataa ati itti haasa'u jirtuudha malee ati miti kan na fakkaate si galee fiizikaalii miti fiizikaalii ati odoon taane haasa'uun fi akkaataan waylee aara kookaa war sitti mara bara bibi amalli nama akka kubbaa harkaa kana ol taraa fi yeroo jira saddaan baafadhu maalifi anaa fi tokko ta'uu malee nama lafta baay'ee waa hundaan garuu amma atuuni beekta baraani haasawuma keetirra hundaaweetiin jee barra saayibarii miti kaa abiifi beekuu qabda bar an nama lafaa dhufaa jiru ati nama bilchaate beekte ati nama lafaa dhufaa jiru nama harree maaliitu addama nama lafaa dhufaa jiru wallahi waan hin jedhaman maal bar an kanaa fuudhaa namatti jaadhu waa'ee namaa bari wanni sin jedhu wanna biraatti jiroo maalifi maal osoo na beekte akkana jettu beekte maaliif osoo na beekte akkana sin ati silaa na beekte hin jettu silaa na beekte ati sin jettu yaa maalifi nam tokko nama la'aani jechuun birraa ijoollee ta'uu danda'a waan ta'eef haasaallee mee fakkeenyaaf hangam takka afaan irra ijoollee ta'uu dandeessa fakkeenyaaf maal biroo akkana siittu qaba dirqama okay ati maaliin beekame ani akkaan sirra guddaa ta'e maaliin beekta yaa wannoo fayyadamuun beekama akkamitti faazariin kiyyaa jirru ijoollee fakkaatu wallahi billahi dhugaa sin jedha wallahi billahi Lugat abbaa ilmaan saddeetii fakkaata harsaa'e. daa'ima barjaan saddeetii doomal jechuudha. Wallahi billahi. Fakkaatan idin taa'anii maal warre? Kun akkaa jala. Ala kulli haal doon jajjuu baatu kabarra. Hoggaa shaniin booda na eegisi galee maal akka fakkaatu gaarsanii waan mul'atu kan ani jedhu akkasii galee maaliif fiizikaalii akka walaaltu homo bisa jirtaadha jechuun jirtu jechuudha. Baay'ee haati kaawwate sirriitti beekti adiin kanaaf calliftire caala wallaahi billahi dhugaa hin jedha. Duuba akkas taanaan egaa ati daa'imattiif beekte maal gootaa tirarraa ture yoo daa'ima hin jette. Laa rakkoon qabu mun taate fuudhuudhaaf moo. Okay ayyee. Maa bara akkasii miti gadee jira nama tokko jaalalaan qabachuu beektu taananii dirqama ittiin kan ta'e furtama loon qabu biroo. Okay ati amma amata 18 amata 17 ni beektaa jechuudha. Ati beeka.
أنا ما تافرت ميري أكماتي تيا أفرت ميري Ada pertama. يا أتي خلاشني أشلاشوشت أشلاشوشت Wallah rugas injil pertama ada cura. Wallahi father ki pertama ngene. Igala. Malim be taka أفرت من فاسرين أوكي أوكي Wallahi rugas injil. أيه Ya sih. Ya pertama ngene jangan sih mana gitu. Ati garu amma itu barna. Family خيتي بجولة مكفات Ayo. إيه Manggawa sih nabi juga nak kasih cerita tuh. دو مالين بيتي يا فاسرين في أفرت من سنة مال رقاتي جت Kamar di sini mal bagi ya mal sampai mal warna bagi ya. أوكي Ani bar. Zaman Berita objek kau kau dua, gua mati jadi lagi kau berbatu saja. اوكي مش اخر ناتي كنا جول لك كستانا من بالبريد فازرين في امتى ابرتمنتو Ajar bedilo. اتي كنا جول لك تبتتون كوفنا كوبا فاتا ود سبورتي فادا لجي قري قراتي نو قراي ورم سخي كاي قوادو كغارت ها؟ قوادو قراتي كغارت دبس فتاو قراي فوكس كوريا Wah, nak kenal sinjen ya barang. Ati jema ada di kare tesi kurusro war gari dabdi dabar rabutara budu Ati nada ki. Na fanga foto udan deta sinjen emale bar. okay ani akasi angafa yonte namni na angafa ma yono gorse nim froda gudda khabajun gari amanti te nyadu ajajas adate nyadu ajajas ina masra gudda khabajun khairra gudda mo khairra tikati fi rahmatu guru wanjrat yani amma nasiha rahmata khanin siyadu qur'an jabadu qarati jabadu sigale hada ba khayti ajajas Nangorsen sahib gitu ya. Wah, mata kira Allah tujuan kira Allah. Asal pasti nangorsen nende. So nangorsen lewat kita. qarati jechuun saala ba firra jirtu tikkaama shawwata jecha teenage irra Wallahi billahi, nara gela. Mudi na tinggal wajib. Anak mudi nama kawat mana nama mudi na kawat nende. Nggak kesa. man qabachu jirta ar qurati mudi na qabate war Nah, ini seperti ya. Tanya cura. no ati mudi na qabate war sule abba khiyafata furtaman se nes man na gasi Kalau dikatakan si dua malah siasa ini cuma menjadikan kejerat ya. Garu mau akan sedikit kalau juga kan. akami beta kara dura chijo how you know akami Malah ini ya mah. agafa biyata do fer beta Ini kayak malah ini mal. Ini istabar. Mal jatah warna. hay Ada ogah kurang oleh cirat aja nail. Ogah kurang oleh cirat. ati ogga khudo shali wala chijirta Maki si gaafa jirawan ki gaafa si gaafa jiran. no ati ogga khudo shali wala jirta Mati mal godana gaafa. dubati bara gafate ay ega ati fi funde Mal ega ati fi funde ne ala mana gafate ega kana kanarra turte yo kada dura jiratta taate conference itti qabachu qabdo tin kanfachu qabdo Rakkoon qabu. Isa jechuun waati na ibsite ibsuu danda'a. Garuu asirraan nama deebisuun waan akkasii beekte. Maaliif pirivaatii waan ta'e tokko asirra dubbachuun qabu. maali Waan pirivaatii tokko jechuudha. Privaatii? privacy mo private Habibi afaan biyya kanaatti akkas jedhama. okay aha duba nuti beenu re afaan san Yoon beekee rakkoon qabuun baratta marre maal amma barattee baratta. eessa jirta suleefeen Rakkoon qabu isas suuta si ibsa biroo fi maa waan gaafee. privaatiin biyyatame yaa komantii irra nu barreessaa ijoollee Privaatiin. ani bar kaanadaa jirtaa soo jiraa ijoollee naggareefu kaanadaa barreessu jirti komantii Fakkaata kanarra akkasii. yaa dhugaa keetiin fakkaatu Santu jaala akkasoo yaaboo. Nutti waliin galchina nama. Fakkiitii kanaa bira ta'e. Fakkiitii tanaa dadhabee maal si goote? Maqaan hawaa dhiiftee haadha bar dubbii kan keetiin. Waa takka hin dubbattu yaaqi.
Jaalala kan keetti amma akkana wasii wal fixaa irraa mucaalan. Maal godha sila maal dandeessu? Ayyee ati amma duuba nama tokko fudhadhu siin jedha. Dhageette? Sa'a odoo ka sadaffaa jiraatee mi filadha akkamiin nama madda? Wallaahi obillaa hin dhageessa. Garuu waan amma dubbataa jirtu kana asirratti jaalala arru kan hin dagattu si jedhee beek. Saayiba kiyya lubbuu si harkaan qabdu rifachiisi bijiyyootti dhadhaatatte hayi. Hin qabdu biroo dhiisi maaliif beekta jaalala Na caala beektaa maal naati waan ofii. ta'a. Ati wargaa waan ofii yoo feete baraattuudha yoo feete ni goota. Waan ofii yoo feete wardaffaadhaa warga. والله ربي سني سوار جزاتي جنة Leedora naariin ati ishee. Maal jettaa? Naariin siin jedha. Maal baana walaa billahi. Ana aaru baal jechuun si gala. Ani maal baara? Taataa waan amma haasayaa jiru kana minaamina kana jettee bara harka sochoosu jirta bar. Miti isaa inni waan naaf tokko hin jiru garuu waan naaf siyaa bahin waan ta'eef wal jaalatu dandeenya jechuudha. Siyaadee asirratti sosocha'an. Waan naaf si haasofnu jira beektee dhimma amma asirra ilaallatu kana waliin. Jaalfatiin ma bilookii godhee. Biyya keenya duraan beektaa hoo biyya irra maayaan hin aarii waliin jedha. Jaalfatiin ma bilookii godhin aan hin jedhin malee waan barbaanne haasofnaa rakkoon qabu. Araannatu afaan Oromooti. Afaan Oromooti. Biloogii amma nyaata maal biloogii godhisin jedhare. Afaan Oromooti akkasii. Ordaa'ee. Hayawi. Salaamu alaikum. Hayawi. Waalaikum salaam. Maali gaagalee hayawiin. Jiru asiin baateef hin jee. Ay mana haadha tiyya mana haadha manaa biraan dhaqee. Yeroo fumaa achumatti sin jaaladha jettee kuttee amma saala manaa bira deete. Ani moo wadda. Baariidhaati. Yeroo sin jaaladha sirba nama tokko hin jaaladhu naan hin jedhu. Rabbi si boqoo isaama. Rabbiin ammoo ana boqes boqoo keetiin immoo maastaa nyaachuu jiraani. Waan ofii kaasii jette okay. Waan ofii assalaamu alaikum. Waalaikum salaam maa dhaga'u jira. Ammoo wanta na bar sin jaaladha wardaa dhanaan akka keetii cibtoo kanarra bareedduu harkeen beeku irra jechuuf deema. Ammaas deebee bakka shari'aan afur fakkadde yooma rakkoon hin jiru. Suleen na aaraatii fi akka yaa hafiidi jiraan ildiisi wardaa. Akkammee suleen yoo maal ta'e? Dhugatti miiraa ajaa'ibaa keessa waliin jirraa naaf hin jiru. Wal qabdee. Miira akkam naa himee? Miira akkam? Ati waan ofii haadha manaa eenyuutu beektu? Ana haadha manaa nama tokkottu hin beeku waan ofii. Ka'u atis haadha egaa. Akkasii waan ofii? Zaates yaafamudha. Jechuun duraan takka jaartii jaalfadiiloonni jaalataa. Ji'a amma jaalfadiiloon qadhiisee jira. Nan jeen kaa. Jaartii dhiisuun ni danda'ama akkanuma lafaa kaanii. Qoy jaartiin tun jaartii tiktookii moo jaartii akkamiiti jedhame? Seenaan jana waan ofii. Akkasii waan ofii bahin kijibe. Olola dharaati. Warra koomentiiti kan. Yaa warra koomentiiti. Duuba namatti dhufee laakiin ati yaa namatti dhuftee. Sin jaaladha naaf isiin adda baanee naan jiruun qabdu sirra ture ni beektaa. Reedduu dhiirtii akkana isin dhiirtii osoo jaartii manaa qabdanii bakka jaartiin qabu waan adda beetiin jira jettanii nama janajjantan. Silaa waan ofii ta'uu baatte dhuga waliin nu jirte garuu waan ofiiti akkamiin si godhatee wardaa'e. Akka nan hin kijibne ni beekti siinuu noo gaafadhu. Silaa nama biraa taate amma anaaf waan ofii waliin nu jirte garuu waan ofii. Kunnoo ni gaafadha gaadha waan ofii ani waan kijiban hin dubbadha. Ani maan jedhe beektaa wardaa. Ani ammatti singiliidha.
Kan qubee natti hidhate qofatuyyuu abbaa manaa qofaam jedhe. Ani kaayirootiin Hanga qubee godhadhutti qubeellaa godhadhutti. Qubeellee taakkanaa tana bantilaa. Sanuu laamala. Hanga qubeellaa natti godhatutti Qubeellaa beekadhu. nama kamiyyuu abbaa manaa kiyyaa hin jedhu. Njaamu gaa'e. Ana qubeellee tana godhateetiti tanallee haaduu barbaadansa. Wardaa jazaan tee jannata. Akkam? Furdoosin siyaa qananii sofa. Sulee wal baraame. Sulee wal baraa. Sulee wardaa jaamti wal baraa. Wal baraa. Suleen kun Oromoo afaan Oromoo ni beekaa? Yaani. Waggaa duraa waan afaan Oromoon beeksisee. Okay, wardaan anjoon. Akkam ilaaltama dubbii kanaa osoo jaartii qabu waggaan ajanu gaariidha. Akkam yaada kana du. Maal waadaa kana? Yaadan jeebatti. Walquban qabdu wal duubana gadhiisee. Maaltu ture silaa daa'ima? Sulee daabbo dufoo nyaachuu jira kuma. Maaltu ture haadha faatee naa himi jaalfadiin maaltu ture? Bukan si gara ceekenaa yaa. Waara fiifi gaad. Daaki jedhanii.